Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti caasaaleen nageenyaa kutaa magaalaa Daabee boolla biqiltuu ashaaraa magariisaa qopheessan. Saganticha irratti hooggansi milishaan gaachanni sirnaa fi caasaan nageenyaa hirmaachuun mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa aanaa Solloqqee Dongorreetti boolla biqiltuu duulaan qopheessaniiru. Itti gaafatamaan waajjira milishaa kutaa magaalaa Daabee obbo Ashannaa fi Baalchaa caasaan nageenyaa ergama isaa nageenya eegsisuu cinaatti ashaaraa magariisaa akka biyyaatti qabame milkeessuuf kutannoon hirmaataa jiraachuu himan. Miseensi caasaa nageenyaa milishaan Oromiyaa gaachana sirnaa dabalatee hojii nageenyaa eegsisuu cinaatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu yakka ittisuu ergama akka mootummaatti qaama nageenyaatti kenname cinaatti milishaanii fi gaachana sirnaa keenya guyyaa irraa kana laabsii ashaaraa magariisaa muummeen keenya ministeeraa ifatti bara kana biqiltuu gosoota adda addaa biiliyoona 8 dhaabuudhaaf karoorfame keessatti nus akka qaama nageenyaatti qooda keenya bahuu qabna jennee taayitii mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa akka qaama nageenyaatti qophaa'ee milishaa fi gaachanni sirnaa bara kana biqiltuu 300 dhaabuuf karoorfachuu ibsaniiru. Biqiltuu 300 akka waajjira milishaatitti miseensa keenya gaachana sirnaa 3,303 qabna. Milishaa 397 qabna. Tokkoon milishaa biqiltuu 25 akka dhaabu. Tokkoon gaachana sirnaa biqiltuu 25 akka dhaabu akka waajjira milishaatitti karoora kana qabannee Waaqayyoon milkeesse karooricha immoo hojiirra oolchuudhaaf jalqabbii har'aa Giriin Leegaasii kana ifatti milishaan keenya boolla biqiltuu qopheessu eegalee jira jechuudha. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Daabee obbo Fayyisaa Lammii akka kutaa magaalichaatti ashaaraa magariisaa bara kanaatiin biqiltuu miliyoona 1,900 ol dhaabuuf karoorfamuu ibsaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyatti bara kana karoora bareen gandaatirra caalmatti bara kana hedduudha kan karoorfannee itti deemaa jirrudha. Gama biraatiin immoo kan bara kana karoora qofa osoo hin taane kan bara dabree akkamitti kunuunsaa turre kan jedhuu fi bara kana immoo caalmatti karaa guutuu ta'een humna nageenyaa karaa guutuu ta'een hin hirmaachifna jenneeti kan qabannee itti deemaa jirru. Karoora qabame dhugoomsuuf caasaa nageenyaa dabalatee seektarri biroos hawaasa waliin qindoominaan hojjetaa jirra jedhan. Guyyaa kana gaachana sirnaatii fi milishaa keenya bal'aadhaan karaa guutuu ta'een eegallee jirra. Kun immoo kanarratti aan dhaabbatu miti qaamolee biroo fi akkasumas ganna kana karaa guutuu ta'een kan bara dabree caalaa karoora keenya milkeessuudhaaf kan itti deemaa jirru ta'uu isaati jechuudha. Boolla biqiltuu qopheessuu qofa osoo hin taane biqiltuu dhaabuun kunuunsanii faayidaa barbaadamurra oolchuuf kutannoo qabaachuu kan himan immootu caasaalee nageenyaa Adaamaa Broadcasting Service dubbiseedha. Kan dhuunfaa kiyyaatti bara kana boolla biqiltuu qofurree bara kana dhaabnee ganna kana bishaan argata bona immoo bishaan argatu. Bishaan argatu waan ta'eef boottee qopheessinee bona akka inni kunuunsamu akka inni guddatu karoorri keenya kana jechuudha. Baay'ee qophaa'ee jira dhaabuudhaaf waan nu dhufe shakkiinyi nu dhufe hundumaa irratti hirmaannee jabaannee wajjabeessinee dhaabuudhaaf karoora qaba.